Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork oduu guyyaarraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu ana Caalee Guddataati. Dursa hangafoota oduu. Bu'aan filannoo Itoophiyaatti gaafa 21 bara 2021 geggeeffame sadarkaa buufata filannoo naannootti roobii fi kamisa akka ibsamu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Filannoo marsaa jaffaa Itoophiyaan geggeessaa jirtu diraamaa kofalchiisaa fi saalfachiisaa ta'e guyyaa lammaffaaf sagaleen kennamaa ooleera. Paartiin haqa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa Izeemaa jedhee of waamu rakkoolee filannoon walqabatee mul'ataniif boordichi deebii kan hin kennine yoo ta'e dhimmicha mana murtiitti geessaa jedhe. Bu'aan filannoo Itoophiyaatti gaafa 21 bara 2021 geggeeffame sadarkaa buufata filannoo naannootti roobii fi kamisa akka ibsamu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Bu'aan sagalee buufataalee filannoo irraa gara naannoo filannootti erga ergamanii booda roobii har'aa fi kamisa boruu naannoon filannoo bu'aa isaanii ifa godhuu jedhan boordichatti gorsituun dhimma kominikeeshinii Sooliyaanaa Shimallees. Bu'aan filannoo naannolee ammoo guutummaa biyyaa irraa gara giddu galeessaatti galuun erga qorannoo barbaachisaan godhamee booda boordichi bu'aa waliigalaa isaa nan ibsaa jedheera. Gama biraan paartileen mormitootaa mootummaa Itoophiyaa amanuun filanichaaf beekamtii kennuun hirmaannaa godhan Abinii fi Zeemaan bu'aan filannoo ibsamuu dursanii sagaleen isaanii akka tame ibsaa jiru. Magaalaa Finfinneetti sagalee kaadhimamaan kiyya argate na jalaa haqameera kan jedhe Baaldiraas ammumarraa kaasuun okkoraaf waan of qopheesse fakkaata. Addee Sooliyaanaan rogeeyyoonni baay'een bu'aa filannoo buufata filannoo tokkorraa argame qofa bu'uura godhachuun naannoo filannoo kanatti kan mo'ate abaluudha jechuun yeroo ibsan argineerra ta'us garuu bu'aa filannoo ifoobsuu kan danda'u boordii filannoo qofa ta'uu beeksisanii qaamni biraan kana gochuun fudhatama hin qabu yakkas jedhaniiru. Waliigalaan hanga ammaatti namoota meeqatu sagalee kennuuf akka ba'e ilaalchisee lakkoofsaan akka hin beekamne heeruun namoonni hedduun sagalee kennuu isaanii hubachuu garuu dubbataniiru. Aadde Sooliyaanaan bakkoota garaagaraatti sirni sagalee kennuu gufachuu isaa amanuun iddoowwan wixata ganama sagaleen ittiin kennaminitti kibxata sagaleen kennamaa ooleera jedhaniiru. Akka ragaaleen hawaasa biyyattii irraa dhufu yeruutti bakkoota hedduutti tarkaanfiin buufataalee filannoo irratti fudhatamuun sirni sagalee kennuu bittinnaa'uu himameera. Haa ta'u malee pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasawaa miidiyaa waliin godhaniin filannoon kun kan yeroo kamiyyuu caalaa kan milkaa'edha jedhanii qorrii fi jeequmsi feesbuukii fi miidiyaa hawaasaa irra jira malee Itoophiyaa keessa hin jiru jedhanii turani. Obbo Shimallis abjuu milkaa'inaa haa qabaatan malee filannoo baran mootummaan PP addeessa jalatti raawwate naannolee akka Tigraay, Hararii, Somaalee, naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul immoo bakkoota irra caalaatti filannoon hin raawwanne. Akka naannoo Oromiyaatti dhibbantaa 60 kan ta'u bakka filannoon baranaa irratti hin geggeeffamnedha. Akka boordiin filannoo biyyaalessaa ibsetti garuu filannoo marsaa lammaffaa naannolee Somaalee, Hararii fi akkasumas iddoowwan muraasatti ji'a lama booda fulbaana 6 bara 2021 akka geggeeffamu boordichi himuun isaas ni yaadatama. Filannoo marsaa jaffaa Itoophiyaan geggeessaa jirtu diraamaa kofalchiisaa fi saalfachiisaa ta'e guyyaa lammaffaaf sagaleen kennamaa ooleera. Erga mootichi Bashaashaa aangoo nugusummaa daa'imummaa isaatiin waadaa galameef dhugoonfachuuf aangoo dhiiga ilmaan sabaatiin dhufe bute teessoo abaabilee isaa Minilik irra taa'uun yaada du'aa fi siyaasa ikiraa ta'een biyya borcuu eegalees biyyattiin har'aan gadee fiiguu ishee itti fufuun addunyaarra biyya xumuraa taatee jirti. Mootichi Bashaashaatti dhalatee siyaasaan koboriin guddate Abiyyi Ahimad biyya warra gadaa fi dachee warra kuush lafa dhiigaa fi boochaa gochuun beekaa fi qaroo qabeessa shira xaxuun kan danda'e ajjeesee kan dadhabe immoo hidhuun filannoo baranaa keessaa erga isaan baase booda waayillan isaa milinikaanotaa fi Haayile Sillaasota yaada moofaa qaban waliin guyyaa kaleessaa qircaa filannoo waliin qoodachaa oolaniiru. Filannoon baranaa tartiiba seeraa fi heera irraa maquun dirree kashalabboonnii fi yaada maleeyyiin irra burraaqan erga ta'e booda guyyaa kaleessaa sagalee akka qaama biyya bulchaa jiruuf mijatutti kennamaa ooleera. Naannoo Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti tarkaanfii qeerroo fi waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen buufati filannoo kan diigame waggaa ta'u ollaa teessoo mootummaa hanga Qaaqee Qaallittiitti waraanni bilisummaa Oromoo hojii boonsaa dalageera. Yeroo dhiyoos bakkoota oolmaa fi burraaqii qondaaltota mootummaa kan taate magaalaan Amboos qeerroo fi waraanni bilisummaa Oromoo waliin ta'uun buufataalee filannoo lama jaawwiitti argaman ugguraniiru. Akka boordiin filannoo biyyaalessaa jedhetti naannolee akka Sidaamaa fi Beenishaangul Gumuzitti sirni sagalee kennuu irra deebiin guyyaa irraa
akka raawwatu ifoomseera. Naannoo Sidaamaatti buufataalee filannoo hundatti naannoo Beenishaangul Gumuzitti immoo buufataalee filannoo 102 irra deebiin sagaleen akka kennamu taasifamu boordichi ibsa baaseen akeekeera. Filannoon warra PP baranaa akka naannoo Oromiyaatti parsantii 60 ol kan hin milkoofne waggaa ta'u godinaalee Gujii, Booranaa, godinaalee lixa Oromiyaa fi Shaggar lixaa dabalatee bakkoota sagaleen seeraan hin laatamnedha. Sirni sagalee laachuu magaalaa Finfinneetti paartilee yaada wal fakkaataa qaban mootummaa yaada isaanii deeggaru waliin wal dorgomsiise hanga eegamee gadi bu'uun ammumarraa kaasuun walimannaa eegalaniiru. Magaalichatti Oromoo Orma gochuu kan barbaadan Baaldiraasii fi Izeemaan bu'aa sagalee irratti gungumuu eegalaniiru. Gorsaa nugusichaa kan ta'e Daani'el Kibriitiif haala kan mijeesse mootummaan Itoophiyaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Laaftootti morkataa malee dhiyaate kophaa isaa sagalee warra dambacaa fi safaarotaa guurrataa ooleera. Gama biraan magaalaa Jimmaatti filannoon geggeeffamuuf guyyoonni muraasni eegga afanii booda filannicha kan dhiisan Ustaaz Ahmaddiin Jabal bakka isaan hin jirretti sagaleen isaaniif kennamaa ooleera. Akka odeeffannoo arganneetti uummati kaadhimamtoota dhiyaatan keessaa nama filatan waan dhabaniif bu'aa sagalee isaanii Ustaaz Ahmaddiin Jabaliif kennuun lakkaawwiin ala godhanii jiru. Bakka dhaloota kiyyaatti kan jedhan Bashashaatti gaaffiif deebii kan kennan Nugus Abiyyi Ahmed gaaffii BBC'n Tigraay keessa beelli jiraa jedhee isaan gaafateef rakkina malee beelleen jiru jechuun waan amala isaanii soba dubbataniiru. Kaameraa fi maayikii hoggaa argan fuula ifaa kan mul'isan Koroneel Abiyyi Ahmed itti aansuun deebii hoggaa kennan waraana Eertiraa qofa miti kan Sudaanis daangaa Itoophiyaa cabseera jechuun Eertiraan weerarte malee ani naffeerra yaada jedhu kaasaniiru. Filannoo borcamaa Itoophiyaan geggeessaa jirtu kan itti fufe hoggaa ta'u bu'aa filannoo dimshaashaa boordiin filannichaa hin beeksifne. Paartiin haqa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa Izeemaa jedhee of waamu rakkoolee filannoon walqabatee mul'ataniif boordichi deebii kan hin kennine yoo ta'e dhimmicha mana murtiitti hangeessaa jedhe. Paartichi ibsaarra waajjira isaatti kenneen hanga bu'aan filannoo dhumaa ibsamutti obsaan akka eegu ibsuun tibba filannoo fi filannoo booda naannolee filannoo irratti dorgomnetti rakkoolee hedduun mudachuu boordii filannootti beeksiseen ture jedheera. Haaluma kanaanis iyyannoowwan dhiyeessee boordichi cimsee ilaaluun murtee ittiin kennu yoo ta'e dhimmicha gara mana murtiitti kan geessinu ta'uusaa uummati beekuu qaba jedheera. Akka jecha barreessaa paartichaa obbo Abbabaa Akaaluutti paartiin Izeemaa kan yeroo osoo hin taane kan daandii dheeraa imaluu fi baroota dheeraaf turuudha jedhanii filannoon booda caasaa paartichaa cimsuuf hojiitti galuu keenya ibsuun barbaadas jedhaniiru. Izeemaan paartii morkataa kamiyyuu caalaa mootummaa Itoophiyaatti dhiyeenya kan qabuu fi garaagarummaa manifeestoo osoo hin taane dheebuu aangoo qofti kan gargar isaan baasuudha. Dura ta'an Izeemaa Yeshiwaas Asaffaa akka jedhanitti Izeemaan magaalaa Finfinnee naannoo Amaaraa fi naannoo Kibbaatti rakkoolee nu mudatan dhibba afurii ol ta'an boordii filannoof beeksisuu himuun gara mana murtiitti deemuuf immoo hanga boordichi hojii isaa xumurutti eeguu qabna jedhaniiru. Itti aanaan dura taa'ee Izeemaa Andu'aalem Araagee filannoon duraa fi gaafa filannoon miseensota paartichaa fi deeggartoota isaa irra dhiibbaan garaagaraa gahaa turuu himaniiru. Qaamolee filannicha taajjaban ilaalchisee gareen taajjabdoota gamtaa Afrikaa filannoon Itoophiyaa marsaa ja'affaan hanqinoota hedduu qabaatus taajjabeera jedhee gabaasa jalqabaa baase. Gareen taajjabdoota gamtaa Afrikaa gabaasa jalqabaa kanaan filannichi hanqinoota loojistikii fi nageenyaa akkasumas dhiibbaa siyaasaa kan qabu ta'uu ibsuun filannichi bakkoota hedduutti raawwatamuu fi qaamota hundaa hirmaachisuu baatus buufataalee filannoo taajjabnetti hawaasa karaa sirrii ta'een bakka bu'aa isaa filateera jedhe. Gama biraatiin gamtaan waldaalee dhaabbileen siivilii biyya keessaa 176 walitti dhufuun hundeessan gamtaa dhaabbilee siivilii Itoophiyaa filannoo marsaa ja'affaa fi naannolee filannichi adeemsifame torba akkasumas bulchiinsa magaalotaa lama keessatti adeemsa filannoo biyyaalessaa taajjabuu gabaasa jalqabaa baaseen filannoo Itoophiyaa irratti taateewwan yaaddessoo fi madda waldhabdee ta'an 300 ol mirkaneeffadheera jedhe. Gamtichi taateewwan yaaddessoo ta'an mirkaneeffachuu isaa malee maal akka ta'an garuu hin ibsine. Akka yaada paartii Izeemaatti filannoon baranaa nageenya biyyaatiif murteessaadha jedhee kan amanu waggaa ta'u filannicha paartileen sirna federaalizimii hordofan qooda keessaa waan hin fudhanneef akka carraatti ilaaluun yeroon itti mootummaa ta'anii ijaarsa sanyummaa balleessinu amma jedhee ture. Hundeessaa paartichaa kan ta'an Profeesar Biraanuu Naggaa akka jedhanitti filannoo baranaan aangoo yoo qabatan dhaabbilee sanyummaa ibsan akka balleessanii fi baankota dabalatee waldaaleen siivilii kamuu maqaa amantaa fi eenyummaan akka hin ijaaramne seera danqaa baafnaa jedhanii turani. Profeesar Biraanuun itti fufuun magaalaa Finfinnee yoo hoogganan ijaarsa manneenii fedhii hawaasaa guutan akka raawwatanii fi Finfinneen sababa kamiinuu daangeffamuu hin qabdu yaada jedhu qabu. Profeesar Biraanuun yoo aangoo qabatan namni malaammaltummaa raawwate du'aan akka adabamu kan gochuuf fedha qaban waggaa ta'u waggaa hoogganaa riphee lolaa Gimboo 7 turan biyya isaanii diiguuf biyya ormaa waliin walii galuun gubboo doolaara 500,000 fudhatanii turuun isaaniis ni yaadatama.